Mata dureen guyyaa har'aa wajjiniin ilaallu waa'ee guutamuu hafuura qulqulluuf kadhachuu kan jedhu ta'a. Mata dureen kun mata duree itti fufaadha. Sabtaayitiliin inni har'aaf kenname God's Promise Our Greatest Need kan jedhu ta'a. Waadaa Waaqayyoo fi fedhii keenya isa olaanaa. Wanti kun lamaan yommuu wal argatu argitu. Waadaa Waaqayyoo God's Promise and Our Greatest Need. Fedhii keenya isa olaanaa akka waldaa kiristaanaatti, akka dhuunfaatti, akkuma kana waadaa Waaqayyoo isa guddaa. Waadaa Waaqayyoo inni guddaan maali jennee yommuu ilaallu macaafa qulqulluu keenya keessaa waadaa hedduutu jira. Macaafni qulqulluun waadaatiin kan guutedha. Fuula tokko tokko isaarra yoo ilaaltan waadaan jira. Waadaan Waaqayyoo inni guddaan kun maali jennee yommuu ilaallu waadaa hafuura qulqulluuti. Waadaa hafuura qulqulluuti. Macaafa Raajii Yoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 irraa dhaqnee yommuu dubbisnu akkas kan jedhu arganna. Waaqayyo ammas bara booddeetti ani hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajii dubbatu. Manguddoonni keessanis abjuu abjootu. Dargaggoonni keessan mul'ata hin argu jedha. Bara booddeetti ani hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kuni waadaa Waaqayyooti. Waadaa Waaqayyo nuuf gale waadaa guddaa warri kaan keessatti kan argaman. Itti fuftanii yommuu ilaaltan waadaan kun nama hundumaa kan ilaallatudha. Maal jedhaa? Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajii dubbatu. Manguddoonni keessan abjuu abjootu. Dargaggoonni keessan mul'ata argu. Hundumaa kan ilaallatu jechaadha. Waadaan kun daa'imman ilaallata, intaloota akkuma kana dhiirota, dargaggoota in ilaallata, manguddoota in ilaallata. Hundumaayyuu kan ilaallatu waadaa Waaqayyoo. Waadaa sanyiif qomoo afaan gargar hin qoonne. Warra isaa amane hundumaaf kan kennu waadaa Waaqayyoo. Waadaa hafuura qulqulluuti. Sana booda maal ta'u jedhaa? Raajii dubbatu, mul'ata argu, abjuu abjootu jedha. Inni kuni kennaa hafuura qulqulluuti. Kennaa hafuura qulqulluu yookiin immoo ija hafuura qulqulluuti. Inni guddaansaa garuu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu yommuu argannu isa keessatti paakeejiin mul'atu raajiidha, mul'ata abjuudha. Isaan kun achi keessa jiru. Yommuu kana ilaallu gaa waadaan guddaan kun waadaa hafuura qulqulluu ta'e yommuu arginu waadaa guddaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa yommuu barsiisu Luqaas boqonnaa 11 keessatti gaafachuu wajjiniin akka inni wal qabatu nutti argisiisa. Gaafachuu wajjiniin wal qabata. Gaafachuu yoo gaafanne arganna waadaa kana. Kan inni dhangala'u gaaffiidhaanidha. Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 10 maal jedhaa? Kan kadhatu hin fudhata, kan barbaadu hin argata, kan balbala rukutuufis hin banamaa jedha. Kadhadhaa isiniif kennama, barbaadaan argattu, balbala rukutaa isiniif banama. Lakkoofsa 9 irraa jalqaba. 13 irratti immoo dhaqxanii warra isa kadhataniif Waaqayyo caalchisee hammam hafuura qulqulluu haa kennu jedha. Kanaaf iddoo sanatti waa'een xiyyeeffannoo kan argate hafuura qulqulluudha. Waa baay'ee kadhannu. Garuu inni guddaan kadhachuu fi qabnu hafuura qulqulluu akka ta'e gooftaan keenya Yesuus afaan isaatiin nutti dubbate. Yommuu duubatti deebitanii seenaa waldaa kiristaanaa ilaaltanii waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa kan isheen dhalatte walgahii kadhannaa keessattidha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 boqonnaa 2 yommuu ilaalle waldaan Waaqayyoo isheen jalqabaa sun achirratti kan isheen hundoofte. Gooftaan Yesuus gara Waaqaatti yookaan immoo gara samiitti ol ba'ee booddee hundi isaaniiyyuu gara kamitti deebi'anii? Gara Yerusaalemitti deebi'an. Boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irraa hojii ergamootaa yommuu dubbistanii akkas kan jedhu argattu. Isaan kun hundinuu dubartoota tokko wajjin Maariyaam haadha Yesuusii fi obboloota isaa wajjiniin yaada tokkoon kadhataaf of kennanii turan. Garamitti deebi'anii? Gara kadhannaatti deebi'an. Hundi isaanii gara kadhannaatti deebi'an. Sana booddee yaada tokkoon warri dubartootaas warri dhiirotaas waliin ta'anii kadhannaatti deebi'an. Tuuti ergamoota warra jalqabaa. Gara kanaan itti fufanii boqonnaa 2 irratti immoo maaltu ta'e jedhaa? Itti fuftanii gaafa dubbistan boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa ayyaanni guyyaa 50ffaan Pentekoostee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingata suursaan waaqarraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiran guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'anis wanta akka arraba ibiddaa kun tokkoon tokkoon isaanii irraa taa'ani. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman. Akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennettis afaan garagaraa dubbachuu jalqaban. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Maaltu ta'e? Waaqayyo waadaa galee
waadaa Waaqayyo isaaniif gale kana immoo akka eeggatan isaanitti himee hamma akka roobni bokkaa samiidhaa dhufutti humna hafuura qulqulluu amma argatanitti Yerusaalemii hin bayinaa jedhe gooftaan. Iddoo tokko turanii sana booddee gaafa guyyaa 50ffaa iddoo isaan kadhataa jiranitti dingata huursaa waaqarraa dhaga'ame. Hafuurri qulqulluun isaaniif dhangala'e jedhe. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Akkasitti achi keessaa dhalatte egaa waldaan. Tuuta kadhannaa keessaa dhalatte waldaan. Hin kadhatanii hafuurri qulqulluun immoo hin dhangala'e. Hunduma isaanii guutee jedhe. Sanarraan kan ka'e tajaajila isaanii inni guyyaa tokkotti lubbuu 3,000 jijjiiru suni kan inni mul'ate achirraan kan ka'e. Bu'aa kadhannaa, bu'aa hafuura qulqulluurraa dhufee jechaadha. Seenaa kana yommuu ilaallu kun jireenya waldaa kiristaanaa har'aafis haaluma wal fakkaataadha. Wanta wal fakkaataa ta'uu qaba. Dirqama har'as hafuurri qulqulluun yoo nu wajjin hin jiraan akka waldaatti akka dhuunfaatti jireenyi kiristaanummaa keenyaa hiika godhachuu hin danda'u. Mee kana sirriitti xiyyeeffannee akka ilaalluun barbaada. Waaqayyo wanta kana gara keenya kan fideef waan ilaale waan qabuuf. Itti yaaduudhaan dhaabbataadhaan hammam waa'ee hafuura qulqulluu kadhanna. Mata duree kadhannaa keessan keessaa waa'een hafuura qulqulluu jira. Guyyaa guyyaatti Waaqayyo fuulduratti yommuu dhiyaattan yaa Waaqayyo hafuura qulqulluu naaf kenni jettanii gaafattu. Akka waldaatti gaafannaa hir'ina baay'ee akka qabnu jireenya keenya keessatti hin beekna, muuxannootiinis hin beeknu. Wanti gaafannu yeroo baay'ee waan biraadha. Waan biraadha. Haa ta'u malee isa kana otoo gaafanne paakeejii inni kaan kennaawwan inni kaan achi keessatti nuuf kennama ture. Isa gaafachuu qabnu, isa dursuu qabnu dursuutu nu barbaachisa. Piraayoritii kennuufii kan qabnu hafuura qulqulluuf ta'uu qaba. Yaada gaggabaabaa qabxii 5 tokkoon kaasuu barbaada. Maaliif guutamuu hafuura qulqulluuf kadhachuun kan barbaachisuuf maaliif? Inni jalqabaa fi inni tokkoffaa gooftaan Yesuus akka kadhannuuf waan nu affeereef. Affeerraa Waaqayyooti. Kadhadhaa kan jedhu ajaja. Tizaazinnaa gibjaa. Ajajaa fi abboommii Waaqayyooti. Luqaas 11:13 irratti maal arginaa? Isin namoota taatanii otoo jirtanii ijoollee keessaniif waan gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqarraa immoo hammam warra isa kadhataniif caalchisee hafuura qulqulluu kennaa jedha. Kana jechuun warra kamiif kenna? Warra kadhataniif kenna. Hafuurri qulqulluun kan inni kennamu warra kadhataniif. Yoo kadhanne kan inni kennamu. Kanaaf hanqinni hafuura qulqulluu yoo nu mudate kan nuti ilaaluu qabnu jireenyi kadhannaa keenyaa waa'ee hafuura qulqulluuf hammam kadhanna isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Affeerraa Yesuus ajaja Waaqayyooti. Kadhadhaa isiniif kennama. Inni hin kenna nuti hin kadhanna. Qoonni keenya gaafachuudha. Qoonni Waaqayyoo immoo kennuudha. Qoonni Waaqayyoo immoo kennuudha. Kanaaf waa'ee guutamuu hafuura qulqulluuf kadhachuu nu barbaachisatti yaadne. Mata duree kadhannaa keenya hundumaa keessaa, walgahii kadhannaa keenya hundumaa keessaa waa'een hafuura qulqulluu dhabamuu hin qabu. Lammaffaan maaliif waa'ee guutamuu hafuura qulqulluuf kadhanna? Lammaffaan maaliif kadhannaa? Hafuurri qulqulluun dirqamaan gara keenya hin dhufu. Maal barbaada? Affeerraa barbaada. Yoo isa affeerre dhufa malee dirqama miti. Waaqayyo waaqa dirqamaa miti. Hafuurri qulqulluun illee waaqa akkasuma. Kanaaf kan inni mul'ata boqonnaa 3:20 irratti kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala darru rukutaa. Namni sagalee koo dhaga'e balbala yoo naaf bane ani ol nan lixa. Isa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha. Innis ana wajjin nyaata jedha. Gooftaaf galannaa ta'u. Carraa Waaqayyo nuuf kennan bakkanatti ol nan lixa maaddiitti nan dhiyaadha. Innis ana wajjin nyaata. Kana dura garuu maaltu jira? Balbala nan rukutaa. Balbala dura dhaabadhee namni sagalee koo dhaga'e yoo naaf bane yoo balbala banneef yoo affeerraa gooneef malee hin seenu. Unkaan Waaqayyo miti hafuura qulqulluu miti nunu namnu barrii keenya rukutee eeyyama keenya gaafata. Yoo nu balbala keenya hin banneef hin deebi'a darbee deema malee nun dirqisiisu. Dhiitee cabsee namni nagaan gara mana keenyaatti hin seenu. Kuni amala konsheesii uumamaa keenya keessa jira. Yesuus hafuurri qulqulluunis akkuma kanadha. Humnaan hin seenu. Dirqamaan hin seenu. Affeerraa keenya barbaada. Gara jireenya keenyaatti ol seeni jechuu keenya jechuudha. Qabxiin lammaffaan kanaaf hafuurri qulqulluun affeerraa keenya barbaada. Sadaffaan maaliif guutamuu hafuura qulqulluuf kadhachuun nu barbaachisa kan jedhu humna hafuuraa kan nuti argannu kadhannaadhaanidha. Kadhannaadhaan qofa. Kadhannaatiin qofa kan nuti humna hafuuraa argannu. Isa kana immoo kutaa kitaaba qulqulluu hedduu keessaa dubbisuu dandeenya. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irraa maal jedhaa? Kanaafis isin hafuurri qulqulluu yommuu isin irra bu'u humna argattu. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti
hamman daara lafaatti maal taatu dhugaa baatota koo taatu. Hafuurri qulqulluu yommuu sin rabu humna argatu. Kanaaf kan nuti humna argannu hafuura qulqulluudhaan. Humna kana argachuuf immoo humni kun kan dhufu kan inni argamu karaa kadhannaati. Karaa kadhannaa argama. Kanaaf kadhachuun opshinii miti jechuudha, dirqama malee. Ija hojii hafuuraa jireenya keenya keessatti mul'isuuf jireenya mo'ichaa jiraachuudhaaf dirqama. Maal nu barbaachisa? Hafuura qulqulluu nu barbaachisa. Mo'icha kan nuuf kennu hafuura qulqulluudha. Iji hojii hafuuraa nu keessaa akka mul'atu kan taasisu hafuura qulqulluudha. Akka nuti mo'annu kan taasisu hafuura qulqulluudha. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 qabdanii yommuu dubbistanii iji hojii hafuuraa maal akka ta'an guutummaatti lafa kaa'a. 22 iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhaas egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii akkuma kana hawwii isaa fedhasaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenyaa jedha. Iji hojii hafuuraa maali? Jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, of dhowwuu. Isaan kun hundumtu ija hojii hafuuraati. Hafuuraan malee ta'uu hin danda'an. Ta'uu hin danda'an. Karaa hafuuraati. Kennaa hafuura qulqulluuti isaan kun. Kanaaf waa'ee hafuura qulqulluu kadhachuu nu barbaachisa. Yoo kana hin taane jireenyi keenya duwwaa ta'a waan ta'eef jechaa. Seerri isaan kanaan morman hin jiru. Warri kan Kiristoos ta'anii jedha fedha foonii guutummaa isaa maal godhaniiru? Fannisaniiru jedha. Yaada foonii hawwasaa fedhasaas fannisaniiru. Maaliin fanni? Fooniin hin danda'amu. Fanniseera jennee afaan hin dubbanne labsineef hin danda'amu. Hafuura qulqulluu yoo nu gargaare malee. Hafuurri qulqulluun waan guddaa jireenya keenya keessatti qooda guddaa qaba. Isa kana itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Shanaffaa irratti hafuura qulqulluu kadhachuun maaliif nu barbaachisa jedhu yommuu ilaalle hafuura qulqulluu yoo hin qabaanne gogiinsa hafuuraatu nu mudata. Gogiinsa hafuuraatu nu mudata. Gogiinsa hafuuraa hin kadhanna homtuu hin bu'u. Hin lallabna homtuu hin bu'u. Dhugaa baana homtuu hin argamu. Wanti nuti goonu awwaaran kaasu. Yoo hafuurri qulqulluun nu gargaare malee. Seenaa kana gara Hisqeel boqonnaa 37 yommuu deebitanii Hisqeel boqonnaa 37 keessatti maal argitu? Seenaa lafee gogaa argitu. Seenaa lafee goggogaa. Lafee goggogaa kan goge, kan ribuu hin qabne, kan hin sochoone, lafa onaa keessatti kan gatame lafee gogaa. Boqonnaa 37 lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 1 lakkoofsa 9 irraan dubbisuu barbaada. Isa kaan ofii keessanii dubbifadhaa. Seenaa lafee goggogaa. Manfasaawwi dirqet gogiinsa hafuuraatu nu mudata. Harki Waaqayyoo anarra ture, innis hafuura Waaqayyootti na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabe. Kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu ture, isaanis baay'ee goganii turan. Inni isaan gidduu asiif achi na adeemsise jedha. Sana booddee lafeen kun maal akka ta'e gaafa beeku amma sanatti dubbate lakkoofsa 9 irraa yaa mucaa namaa hafuuratti raajii dubbadhu. Waaqayyo gooftaan yaa hafuura golee arfanu keessaa koottu akka jiraataniif warra dhumaa kanatti qilleensa jedhi. Anis akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe. Hafuurri isaanitti hin gale. Isaanis jiraatoo ta'anii miilla isaaniitiin dhaabatan. Isaan macca baay'ee guddaa ta'anii. Ergasii anatti dubbate yaa mucaa namaa lafeen kun guutummaa mana Israa'el. Kunoo isaan lafeen keenya gogeera, abdiin keenya citeera, nuyis raawwannee banneerra jedhu jedha. Lafee goge, saba dadhabe, saba abdii kutate. Israa'el jechuun saba Waaqayyo wajjin jiru, saba Waaqayyo mo'icha kenneef, saba filatamaa, humna guddaa kan qaban, yeroo Waaqayyo isaa wajjin jiru, galaana diimaa kan ce'an, Yordaanosiin kan ce'an, lafa onaa keessatti maannaa kan nyaatan, nyaata waaqarraa, kattaa keessaa bishaan kan isaaniif ba'ee dhugan, guyyaa utubaa duumessaa, halkan immoo utubaa ibiddaatiin kan gaggeeffaman, muraasa ta'anii diinota isaanii lakkoofsaan hedduu ta'an kan cabsanii darban namoota kakuu Waaqayyooti, humna Waaqayyo wajjin. Garuu boodarra maal ta'anii lafee goge ta'an. Gogneerra abdiin keenya citeeraa jedhan. Abdiin keenya citeera.
manni kun mana Israa'el. Har'ammoo anaaf sin waldaa kiristaanaa bakka bu'a. Waldaan kiristaanaa hafuura waaqayyoo malee wanta akkasiitu mudata. Gogiinsatu mudata. Reeffataati. Hojiin hojjettu ijaan godhatu. Bu'aan ishee hin argamu. Gogiinsa hafuuraatu nu mudata. Gogiinsa hafuuraa kana keessaa ba'uu fi maal gochuu nu barbaachisa? Kadhachuu nu barbaachisa. Tarii abdii kan kutattan yoo jiraattan, gogiinsi kan isinitti dhaga'amu yoo jiraattan, misraachoo isinitti nuun barbaada. Inni lafeetti ribuu gochuu danda'u, kan goggoge kaasee foonitti godhee hafuura qilleensa golee arfanii fidee itti galchee kaasee tuuta baay'ee, saba baay'ee, raayaa waraanaa baay'ee godhee dhaabuu danda'u. Waaqayyo har'aa gogee isa goge jireenya keessan guutuu danda'a. Isa goge tajaajila keessan lalisiisuu danda'a. Waan biraas waan abdii isin kutachiise jiraachuu danda'a. Dhukkubaan abdii kutachuu dandeessu. Yaaddoo jireenyaan abdii kutachuu dandeessu. Waan baay'een gogiinsa isinitti dhaga'amuu danda'a. Nan amana kadhannaa kooti galgala kana Waaqayyo gogiinsa keenya akka inni jiisu. Obboleettiin keenyi hafuuraa waa'ee kanaa ilaalchistee waa baay'ee waan dubbattu qabdi. Waan baay'ee waan dubbattu qabdi. Waa hedduutu jira as keessatti kan ibsamee jiru. ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው። ጅሬኛ kan kennu hafuura qulqulluudha. ስጋ ምንም አይጠቅምም ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ቃሉን ማያውቅ ከንቱ ነው ይላል። ማል jechaadha yoo sagalee isaa beekuullee yoo ta'e hafuura qulqulluu malee sagalee waaqayyoollee beekuun hin danda'amu. ዋጋ የለውም ጥቅም የለውም ዋጋቲን ቀቡ ይላል። የመንፈስ ቅዱስ ተጽዕኖ የክርስቶስ በነፍስ ውስጥ ያለው ሕይወት ነው። كتاب manuscript release jedhamurra የመንፈስ ቅዱስ ተጽዕኖ ኢባን hafuura qulqulluu የክርስቶስ በነፍስ ውስጥ ያለው ሕይወት ልቡ keessa kan jiru jireenya Kiristoos jechuudha. Yesuustu nu keessa jira. Bakka bu'aa Yesuus hafuurri qulqulluun nu keessa jira jechuun Yesuus nu keessa jira jechuudha. Bakka bu'aa isaa waan ta'eef kan biraa isiniif nan ergaa kan isiniif dubbatu kan isin gargaaru jedhe Yesuus. Inni isin jajjabeessa waa baay'ee isin hubachiisa isa kan bakka bu'uudha hafuurri qulqulluun. Dhugaa baay'insa duukaa buutotaa kan jedhu irratti yookaan immoo Ministry of Healing kitaaba jedhu irratti fuula 174 በኃጢአት ለታመሙ ነፍሳት መድኃኒት እንዲሆን መንፈስ እንዲሰጠን መጸለይ አለብን። በኃጢአት ለታመሙ ነፍሳት ልቡ ጭቡዳን ኡኩብሰታ ጅረኒፍ ቆሪቻ ከተውፊ አርገሙ hafuura qulqulluuf kadhachuu qabna. Hafuurri qulqulluun qoricha cubbuu gara yaada garaa geeddaranaatti kan nama geessu. Kan cubbuurraa nama deebisu, cubbuuf akka namni gaabbu akka dhiisu kan godhu hafuura qulqulluu fooniin hin danda'amu. Fakkeenya boqonnaa 28 lakkoofsa 13 irraa namni irra daddarbaasaa dhokfatu hin hiiku, kan himatuu fi kan dhiisu garuu araara argata. Haa ta'u malee sun kennaa hafuura qulqulluuti. Namni yoo hafuura qulqulluun qabaanne gara yaada garaa geeddarannaa gara gaabbii dhaquu hin danda'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaada namoota lama baay'ee kan jireenya koo ittiin eebbifame isinii kaaseen gara xumuraatti fiduu barbaada. Namni koomentaatarii ta'e baay'ee ani jaaladhu Charles Spurgeon nam jedhamu akkas jedhee barreesse. Without the spirit of God we can do nothing. Hafuura waaqayyo malee waan tokko gochuu hin dandeenyu. We are sheep without wind, branches without sap and like coals without fire. We are useless. Waa hafuura qulqulluu malee nuyi maalidha jedha waan tokko gochuu hin dandeenyu. Sheep without wind, bidiruu bubbee hin qabne yookaan immoo bubbeen hin oofne, damee ija hin qabne, akkuma kana coals without fire jechuun maal jechuudha? Labooba abidda hin qabne jechuudha. Labooba abidda hin qabne kan hin gubne jechuudha. Arrabasaa ifasaa hin argitu garuu hin gubu. Akkasinutti we are useless. Gatii tokko illee hin qabnu hafuura qulqulluu malee. Maaliif hojii fayyinaa har'a Kiristoosiin bakka bu'ee lafarratti hojii hojjetaa kan jiru hafuura qulqulluudha. Bidiruun galaanarra yommuu deemu yoo bubbeen hin dhimne gatiin qabu. Dameen lalisee ija yoon godhanne gatiin qabu. Hin abaarama hin goga malee akkuma muka harbuu sanaa. Akkuma kana abiddis immoo laboomni isaa arrabni isaa mul'atee yoo hin gubne yoo hin hodhine gatiin qabu. Hafuurri qulqulluun amma kana nu barbaachisa. D.L. Moody namni jedhamu immoo akkas jedhee barreesse. You might as well try to see without eyes, hear without ears, or live without breath, as to try to live the Christian life without the Holy Spirit. Jireenya kiristaanummaa hafuura qulqulluu malee
jiraachuun hin danda'ama jettee kan yaaddu yoo ta'e jedha. Maal jechuudha? Ija malee arguun hin danda'ama, gurra malee dhaga'uun hin danda'ama, hafuura baafannaa malee jiraachuun hin danda'ama jettee yaaduu keeti, akkasitti amanuu keeti jedha. Jireenya hafuura qulqulluu malee hin jiraadha. Jireenya kiristaanummaa yoo jette ija malee nan arga, gurra malee nan dhaga'a, akkuma kanas immoo hafuura baafannaa malee nan jiraadha jechuu keeti. Kun immoo matumaa hin danda'amu. Hafuura qulqulluu nu barbaachisa. Waa'ee isaaf caalchisnee kadhachuu nu barbaachisa. Kanaaf kan Phaawulos yeroo hundumaa hafuura qulqulluun guutamaa dhugaatiidhaan machooftanii ofii wallaalinaa kan jedhu Efesoon 5:18 irratti. Be filled with the Spirit, it's continuous tense. Itti fufinsa kan qabudha kun. Itti fufinsa qaba. Jalqabee kan itti fufu malee yeroo tokko qofa ta'ee kan dhaabatu miti. Kaleessa hafuurri qulqulluu nu barbaachiseera. Amma nu barbaachisa. Har'a nu barbaachisa. Bor nu barbaachisa. Ittaanee nu barbaachisa. Yeroo hundumaa gargar kan hin cinne. Ajajni Waaqayyo hafuura qulqulluun guutamaa jedhe guyyaa guyyaatti al takkaa miti. Yeroo tokkoof qofa guutamanii kan ittiin bara dheeraa jiraatan namootatti akkas fakkaata. Garuu guyyaa guyyaatti guutamuun hafuura qulqulluu nu barbaachisa. Gaaffii muraasa ofaa gaafannu. Guyyaa guyyaatti hafuurri qulqulluun akka inni nu barbaachisu hin amannaa aniif isin. Jireenya keenya keessatti akka maatii keenyaatti tajaajila keenya keessatti iddoo ni kenninaafi ni affeerraa hafuura qulqulluu. Abdiidhaaf amantiidhaan waa'ee hafuura qulqulluu hin kadhannaa. Moo jireenya kiristaanummaa keenyaa ofuma keenyaa beekumsa mataa keenyaatiin yookaan immoo namatti hirkannee gaggeessina. Kun ta'uu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun waa'ee hafuura qulqulluuf kadhachuun filannoon qabu. Maaliif? Barbaachisaadha, dirqama. Isa malee waa gochuu hin dandeessan jedheera Gooftaan. Akkuma immoo abbootiin lafarraa ijoollee isaaniif waan barbaachisaa ta'e waan danda'an hundumaa kennuudhaaf waadaa galan, Waaqayyo immoo waan guddaa nu barbaachisu kana nuu kennuudhaaf waadaa galeera. Yoo hafuura qulqulluu qabaanne eebbi hundumtuu isa wajjin dhufa. Kennaan hafuuraa isa wajjin dhufa. Jireenyi isa wajjin dhufa. Beekumsi sammuu ogummaan isa wajjin dhufa. Qabeenyi illee hafuura qulqulluu wajjin dhufa. Kanaaf waa'ee hafuura qulqulluuf iddoo kennuu akka dandeenyu Gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Galgala kana akkas jennee akka kadhannu barbaada. Gooftaa koo hafuura kee qulqulluutiin na guuti. Tarii akka hafuurri qulqulluun nan guunne guttoo keessa koo jiran, bu'aa bayii keessa koo jiran naaf dhabamsiisi, naaf buqqisi jennee kadhachuu danda'u qabna. Humna keetiin na guuti jechuu qabna. Laa'ummaa hafuura qulqulluutiin, ho'iinsa hafuura qulqulluutiin na guuti jennee kadhachuu qabna. Yoo akkas jenne Waaqayyoon wajjin walii gala, hafuura isaa nuuf kenna. Hafuurri isaa immoo fagoo nu deemsisuu danda'a. Waaqayyo kan dhageenya kanaan jiraachuu akka dandeenyuuf hunduma keenya haa gargaaru. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu.